Riphee lolaa wajjin hin jira. Riphee lolaa mootummaa waggaa lolu seera mataasaa qaba. Seera addunyaattu jira. Waar waan jedhamu jira. Dirree waraanaa irratti warri kutuun walitti dhukaasanii wal ajjeesuu danda'an. Nama booji'ame akka itti qabatamu jira. Nama deeggaraa garee tokko jedhamee yaadamullee yoo qabame akkaataa itti qabamu jira. Nama mana hidhaa keessaa baasanii as boosatitti. Boosatti fagoo miti bakka dirree waraanaa waan jirretti. Ablammii lama kan ajjeesan guyyaa tokkotti maaliif ajjeefamu namni Wallaggatti dheengadda fakkeenya poolis komishiniin poolisii Oromiyaa nama loltuu warra bosonaa keessaa maqaa dha'ee ture maal dhageenya borumtaasaa haadha abbaan nama sanii ajjeefameen maal jechuudha nama haadha abbaan nama umriin isaa waggaa 18 oliitiif akkamitti gaafatama ta'a osoma ta'ee maal jechuudha nama tokko ani waggaan Ameerikaa turetti Nogan Amerika ture mootummaa as ture wajjin du'aa jiruudhaan wal barbaadaa turetti yeroo isaanii ajjeesuuf yaalaa turanitti yeroo anis mootummaa isaanii ummata kana wajjin ta'ee foon qolchuudhaaf ifaan ifatti hojjechaa ture sanitti haati diyyee kana turte mootummaan sun haadha diyyee ajjeefne maaliif haadha diyyee akkamitti yakkaan seenuu danda'uuf maatiin kiyya akkamitti itti gaafatama nama mana hidhaatii baasanii ajjeesuun maal jedhama waa'ee Gabaasni Amnesty International kanarraa xiqqoo ishii xiqqoo sharee kan agarsiise. Gabaasni guyyaa guyyaan yeroo dheeraaf baay'ee waa'ee dhoksaa miti beeki. Dhoksaa miti. Tureera waggaa darbirraa kaasee pirezidaantii Shimallis ragaa ba'uu danda'a. Waan deemaa jiru kana yogguma isiin reefu eegaltu waan akkanaa kan ammumaa dhaabsisaa. Qaamni nageenyaa aadeeffachuu hin qabu. Namni reebamuu hin qabu, toorchar ta'uu hin qabu, namni ajjeefamuu hin qabu, seeraa ala hidhamuu hin qabu. Namni tokko shakkamaa yoo ta'e hin qabama hin qoratama abbaan alangaa himata itti bana mana murtii geessa manni murtii ragaa bitaa mirgaa dhaggeeffatee itti mura hin adabamaa jechuudha yakki isaa guddaa ta'e haaduu yoo jedhames ka itti murteessu poolisii yookiin loltuu tokko osoo hin taane mana murtiiti jechuudha malee nama lafumaa gadi fuudhanii tumuun ajjeesuun akka fedhanitti osoo mana murtiin geessin hidhuun kanaafiti kan qabsoofne kanaafiti ilmi namaa kan biyya kanatti dhume sirna wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni miti Tigree waan ta'aniif miti hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti namni seera ala hin hidhamin namni hin ajjeefamin hin gidirfamin hin tumamin jenneeti amma soo kan ta'u taate mootummaa kanaanis wanni wal dura nu dhaabaa jiru namni keenya ajjeefamuu qabu namni keenya seera ala hidhamuu qabu namni keenya reebamuu qabu maal jechuudha waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha kana callifnee akka teenyu yoo ka'ee taate abadan this is not going to happen we will not tolerate gaafa wayyaanee isin callifne har'as hin callifnu jechuudha kana beekuu qaba paartii biyya bulchuu wajjin garaagarummaa ilaalchaa qabna gaagamni siyaasaa biyya kana akkamitti furamuu qaba kan jedhu irratti garaagarummaa ilaalchaa qabna wal mormaa jirra gaagama heera mootummaa uumame akkaataan isaan ittiin deeman sirrii akka hin taanee fi mariif waliigaltee qofaan akka ta'u wal mormii qabna kun hojii siyaasaati waan biraati kun falmaa siyaasaati kun atakaaroo siyaasaati nama ajjeesuun garuu siyaasa miti nama mana hidhaatii baasanii rashanuun siyaasa miti nama magaalaa keessatti maaliif nu laalte jedhanii tumuun siyaasa miti nama osoo himata ittiin banin guyyaa 15 ji'a 2 ji'a 3 hidhuun siyaasa miti kuni sarbamuu namummaati kuni namummaa namarraa mulquudha oromummaa namarraa mulquudha kuni garaagarummaa siyaasatii miti tokko kana lammaffaa waa'ee fincila itti beeyna mormiis itti beeyna itti guddanne itti dhalanne itti guddanne hin dhaalle hin fincilla yoo jenne uummanni kun finciluu qaba jennee gaafa murteessine hin goone hin labsine kun rakkoon qabu kana yoo shakkan nu eeguu qaban rakkoon hin jiru wanne dukkana keessa deemnee fafakkeessaadhaan duuba deemnee jennuuf hin jiru labsaa turre kaleessas nu beeku labsaa turre
hoggaa labsiin immoo guyyaasaa bakkasaa naamusa hordofamuu qabu tarsiimoo hordofamuu qabu. Code of conduct clear lafa keenyatti kan ittiin deemaa turre gara fuulduraas hin goona kana beekuu danda'uu qaban. Hin goona yoo adeemsi seeraaf sirna adeemsi dirree siyaasaa keessatti godhamu hin danda'amne ummanni sun mirga isaa deebisuudhaaf finciluu qaba jennee gaafa murteessine hin labsina kana. Akka amma isaan yaadanitti biyya keessa waan jiraniif kanan godha yoo kajaan taate they are wrong. Nuti qabsaa'ota qabsoo biyya kanas kan galle qabsoo fi biyya ala soggaa turre qabsoorra turre jechuudha. Kanaaf siyaasaa fakkeessaa keessa seenuu barbaadu. Ammatti kan mootummaa gaafachaa jiru clear and clear. Kuni gaafii siyaasaati miti. Gaafii lubbuuti. Ilmi Oromoo intalti Oromoo har'as gadaa kana keessatti ajjeefamuu hin qaban. Seeraala hidhamuu hin qaban. Torture ta'uu hin qaban dhaabbachuu qabaadha jechuudha. Kun kana dhaabuun immoo hunda caalaa mootummaadhaaf faayidaa qaba. Mootummaan kanarratti fuulleeffatee irratti hojjetee humna keessattuu haaraa leenjisee bobbaase kana uummatarraa kaasee mooratti deebisee leenjii sirnaa leenjii poolisummaa ogummaa poolisii naamusa poolisii eeysisee deemuu danda'uu qaba. Waan isaan dubbatan jira. Olaantummaa seeraa kabajnyaadhaan. Gaafiin uummataa har'as gaafa wayyaanes olaantummaan seeraa haa eeggamuu dabara. Olaantummaa qawwee osoo hin ta'in olaantummaa namtakkee osoo hin ta'in olaantummaa seeraa. Olaantummaa seeraa kabajuu keessaa inni guddichi mirga namoomaa keessaa inni guddaan mirga lubbuun jiraachuuti. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanyiidha. Olaantummaa seeraa jechuun nama tumuu dhabuudha gidirsuu dhabuudha. Olaantummaa seeraa jechuun akkaataa heera mootummaa naannichaatiin federaalaa taa'ee alatti nama hidhanii tursiisuu jechuu miti. Olaantummaa seeraa kabajuu jechuun karaa seeraatiin nageenya biyyaatii fi uummataa eegsisu jechuudha. Qaamni mootummaa lubbuu namaa ajjeesu nama qabee tumu gadirsu seera malee mana hidhaa keessatti ukkaamsee tursiisu mana namaa gubu olaantummaa seeraa dubbachuu hin danda'u. Ani qondaala mootummaa tokko yoon ta'e waadaa ittiin gallu jira bar. Qondaala mootummaa naannoo Oromiyaa taatee gaafa shuumamtu caffee duratti heera mootummaa naannoo kanaatiif kan biyya kana kabajuu fi kabachiisuudhaaf. It's not one way street. Kabajuu fi kabachiisuudhaaf. Kabajee kabachiisuudhaaf. Seeraaf heera biyya kanaa nama kabaje qofatu olaantummaa seeraa kabachiisuu danda'a. Heeraaf seera biyya kanaa osoon kabajin miilaan irra deema ajjeesaa torture nama godhaa mana namarratti gubaa haadha abbaa nama ajjeesaa daa'imman ajjeesaa gidirsaa qaama biraatiin olaantummaa seeraa kabaji jechuun akkamitti danda'ama? Hin danda'amu. Kanaaf wanni jechuu barbaannu keessattuu poolisii Oromiyaatii fi qondaala mootummaa jiraniin ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf dura seera jalatti bulu seera kabajuudha gaafata. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofiitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateef. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesaa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa butami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha kana. Ummanni kunis hin fudhatu sin qabu jechuudha. Kuni siyaasa miti. Kuni siyaasa miti. Kuni waa'ee namummaati. Kuni mirga uumamaan Rabbi nuu kenne. Ka ummanni keenya immoo lubbuu isaa aarsaa godhate diina harkaa baaffate goonfateedha amma immoo akka haaraatitti nu sarbuu barbaadan.